jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB kun qophii keessummaa shirrishirriiti. Keessummaan koo shirrishirrii irraa keessummoota shirrishirrii jedhamuun egaa koofiin garee koomeedii koofiinidha. Egaa Miikii Amaanu'eelii fi egaa Waaqoodha iddoo garaagaraatti beektu jennee yaadanna. Garee kana maaltu walitti fidee koofiin maalii kan jedhu hedduu isaan haasofna. Bakka jirtanitti nu waliin turaa isiniin jenna. Noora. Ulfaadhaa sadis. Ammoo namoonni yeroo garaagaraa amma namoonni keessumaa yoo dhaloonni ammaa baay'een isaa yuutuubii warri daawwachuu danda'an yeroo magaalaa keessa deemtan taaksii keessatti iddoo garaagaraatti isin argan wantoonni isin mudate jira laata? Anaan sirriitti na mudate. Na argeetu egaa lafan deema. Konkolaataan bitan? Konkolaataa jechuun katamaa baasiin bitadhe. Kan magaalaa. Zuman deemtanii? Namoota gargaaraman deema. Namoota deeman suma caalaa. Namoota gargaaraman. Ammaa isa konkolaataa nama sadii nama afurii waan akkasii bitachuun qabu. Suma guddaa sana bitee tokko kan qote malee. Lafa deemaan ni jedhe ijoollee na beekantu jira. Lafa deemaan ni maal jedhe akkas jechuun konkolaataa qabatee deemudha. Naan akkasiin jedhee inni natti himan nan eebbise. Naa jiraadhu. Akkuma lafa deemaa hafe immoo qilleensarra deemaa hafe. Lafa deemaa hafe qilleensarra deemaa hafe mukarra faa deemaa hafe. Sababii sababii maal inni hordofanii keenya waan ta'eef jiramti reekaa hojii akkasii jetta taanaan gaafa lafatti si argame. Waan dogoggorte fakkaata namatti. Al tokko immoo kaaraakterii hin fakkaatu. Amma waan si mudachaa moola kaa guyyaa guutuu namni kaaraakterii isaa sirratti argee wajjin immoo walitti fida. Ani amma guyyaa dhiyoodhuma kanaan. Isa ibsa inni baasu irratti boodigaardii isaa ta'een hojjedhe iddoo lamatti mini. Achirratti mucaa joonjaa tokko waan galuu fi xarabbeessa waraqata kana kenniyoon jedhe bishaan itti kennaa lafa kaayyoonni jedhe baatee dhaabataa waanuma joonjaa wayii tokko achirratti. Irra deddeebi'ee ilaaleera natti fakkaata mucichi waan isaa ishee sana natti fakkaata. Waan gaafadhe naannoo iddoo kam kanatti. Iddoo wayiitiin mana baankiin gaafadhe gara daqiiqaa 10 ol naa ibse. Hingaluu fedhee mana yaada. Akkas gortaa harka bitaarra gortaa gamoo dhaabatu jira darbii sadaffaarraa jedhatti sii galeeraa naan jedhe. Naa galeeraan jedhe irran sii deebi'a. Jalqaba na ilaaleedha. Akkas gorta naa galeera siin galle jedhee dhumarratti na geesse ofii masaati. Maalumaafuu na argaara yoo ta'e. Galatoomee. Waaqoon. Ani maaltu na mudatee dhiyootti hojii naannoo hojiidhaan gadhaasuma naannoo Finfinnee keessa naannoo Booleedhaan deebi'ayyuu taaksii keessa jira achi booddee tokko taaksii dhufee lixe seeneetu taa'ee akka dudduubatti galagalee na arge. Amma maaskii godhanna mitiire xiqqoo mashee akkas ofirraa godhe na arge. Dheetu afaan Amaariffaa xaqilaayi ministeer naan fireenii qabee shufeerii. Galagaranii gaafa dheeraa keeppii tokko kaadhaa gadi qabadhee bantan inni na bukkee taa'u. Akkasitti nama taaksii keessa jiru guutuu naasisee jechuudha. Nama tokko lamaaf mallatteessee ba'eera garuu. Akkan gara fuulduraatti gara sana naannee mallatteessee ba'eera. Gambiraatiin immoo hojiin keessan hojuma kana qofadha moo hojii biraa irratti bobbaatanii yeroo sa'aatii keessan irraa hafe yookaan immoo yeroo qusattanii isa kana hojjettu moo akkamidha? Hojii kan biraa hin qabna. Ani biiroo Oromiyaa Injiinaring Korporeeshinii isa jedhamu hojii injiinaringiin hojjedha. Garuu hojiin aartiin hojii lammaffaadha jedhee yaadu. Lamaan isaa hojii maqoo jalqabaatinaaf. Yeroo wal fakkaataan kennaa fi baay'ee man jaalladha. Lamaanuu iyyuu jaalladhee man hojjedha. Sa'aatii 24 qoqqoonnee lamaan isaaf geessistetti itti fayyadamu.
Jechuun akka hojii dabalataatti miti aartii kan hojjennu aartii jenna gaa yeroodhaaf. Jechuun sadarkaa aartiitti guddateera jechuun hin beeku. Al tokko tokko haa tuffayituu hin taane dhugaa dubbachuufi. Jaarraa 21ffaa keessa teenyee sadarkaa keenyatu xiqqoo ishee sadarkaa akka walii galaatti keessattuu gama diraamaa gama fiilmii gama koomedii akkas akkasiin irra jirru iddooma yaadnu miti iddooma uummata keenya illee madaalu miti. Kanaaf akkas ta'eyyuu garuu iddooma guddaa yerooma guddaatti kennine wanti nuti jennu karoorri keenya guddaanis waan dandeenya nama fakkeenyaaf koomentii kennina miti reeka gaafa diraamaa ta'u fiilmiis ta'u. Isa sana callumannee haasaadhaan koomentii kennuu caalaatti waan dandeenyu immoo ofii keenya jechuudha waan hojjechuu dandeenyu tokkoon koomentii kennuu jedhamti akkasitti yaadna karoorri keenya akkasiidha jechuun koomentii kennaa yaada kennaa afurra waan dandeenyuun immoo ammuma dandeenye. Haa ta'uuti hojii masa kanaan alatti akka inni korporeeshinii. Isa sanaan alatti anamma hojii isaa jenne biiroo tokko turre gidduutti waggaa ta'e booddee. Lafa sanni irratti ijaaru situ laalaaf jechuudha. Akkasiidha. Gidduutti. Annan ijaara inni qotuu irratti. Qotuu miti. Jalqabaa akkam intaa hojiidhaaf wanta ijaaramuu barbaade fennee ilaalla nutu. Nuti ni ilaallu nanneen rakkisaadha. Ijaara waan tokko hin ta'u. Ijaaramu waan tokko. Kompiitaraan waan isin qindeessan jira isaan. Kompiitara waan hin hirmaachisne hin jiru. Kompiitara. Een hirmaachisa. Isa barreessa waan tokko tokko immoo waan hojjennu. Mitiiree waan akkasii. Sanarraan gidduutti garuu hojii akka ta'e dhiiseera xiqqoo xalayyaa matu naa dhufe xalayyaa manaa kennan biirooti. Gaafa ilaalu soorama baate. Umurii isaan barreeffame. Gadi dogorrii ta'ee umurii yeroo sana 26 hin guute deeni 62 guute. Kottu laaladhu soorama baate dhageessee dhaadhanii gaafa nabu umuriin kun 62 hin guutan. Cirraa gaafa foorumni goonu soorama akkasitti hin baane. Egaa isaanii fadhiisuun jedha. Akkasittiin amma biiroon jiru. Garuu hojii garaa garaa hojjedha. Kan achitti hafe suma kanaadha. Suma kana achitti jajjabeessaa. Faqoon olaata. Ani nan barsiisa. Hojii aartii kana cina nan barsiisa. Yeroo barsiistu ijoolleen fuuldura taa'anii baratan hojii koomedii kun immoo aartii kana ilaalanii akkaataa akkamiidha hariiroon keessan? Dhugaa dubbachuu fi fuulan kennuufan gaafa barsiisu hin jedha loon. Tokko tokko didee mayyuun kolfa garuu sana booddee hin dhagawan. Yookiin didee darbee tuqaa sirraa hin isaan jedha. Diraamaa golaalee dhufeera ta'e tuqaa 5 irraa kaasa. Lammalaalee 10 irraa kaasa. Hunda isaan hordofatan kilaasiidhaaf. Waltajjiiwwan garaa garaattis yeroo ayyaana adda addaa hin hojjettuun achirratti wantoonni isin hojjettan achumatti immoo wantoonni isin muddate isin gidduutti fa'a maaltu jiramee wanta odeeffamu waan jiru fedhaan miilki maal? Waltajjii baay'ee hojjenneerra akka kanayyuu baay'eetu akkas ilaalamuu yoo hin jalqabini baay'ee jira dhugaa dubbachuuf mudannooma baay'ee jira. Ani kanan yaadadhu guyyaa tokko waltajjiirra jirraa anatutti dubbata gaaffii yoo hin gaafadha. Nama jireenyi isaa nama gaddisiisu nama baay'ee miidhameedha. Namni baay'ee na miidhu immoo isadha ta'ee kan hojjetu waaqodha. Isa booda lammata waan akkasiin hin gaafatinii jedhee iddoon itti natti mutu jira. Lammatan deebi'ee gaafadheera deebi'ee maaliif haati koo siin bilbilee sagalee mashiillee dhaga'uun barbaadaan jedha. Isa booda akkasuma jechuu koo yaada isatti aansee waan an eegee lammata nan gaafatin siin hin jenne jedhan se'an. Iskiriiptiin sunis akkuma sanatti jira garuu keessa gallee waan jiruuf wanta sana haattu godhee ancufuma godhee nargee waan hin jedhu wallaan. Ofirraa xaraguufis guddaadha moo fuuluma koo guute. Laayivii waltajjii irratti. Guyyaa tokko kan miidiyaa OBN turetti laga xaafotti waraabbii wayii qabna jaarsa ta'een hojjetan ture. Uffannaa san uffadhu isa sirrii irratti uffata kan jaarsaan uffadhe. Jalaan jira kan.
birriin fayyadamamoo wanti hojicha keessatti qarshii ani qabdiidhaaf kennutu jira hojjetaa tokkoof jennaa. Irratti uffadhee manni qabattoodhaan qabsiifadhee manni dhufee birriin surree jalaa keessatti hafee waan hin jiru. Wayyaama kan biraan irratti uffadhe wayyaan hundi isaa xaxamaadha. Gaafa waltajjiitti bahee hojjechuutti ka'u gaafa inni dhufuun ganaa yaadadhaan akkam birriin qaanne birriin qabanne qofaatti jechuudha kan isaaf kennu. Silaati boorsaa koota ishees keessaa achi keessa turu hin jiru. Akkamittiin akkam fuudha sumaan iyyuu yaalii gochuu yaaleera beektaa as keessaan fuudhumaaf yaaleera nan dhabee kanaan booda nan jijjiire gaachumatti as keessan kaa'ee ijoollee fudhatee maal jedhee dafqeera. Utuun akkas jechaa jiru yeroo jalqabaaf waltajjii irratti uummata keessaa mucaan tokko fiigaa dhufa waltajjii irra waraabbii irra kan jiru waraabbii kan ayyaanaati. Waltajjii irra fiigee dhufeetu jiramtis waltajjii irratti yeroo weellistoonni weellisanii waloo maal nama dhufa birrii nama keessa gurguran. Isa fidee maganna qaba mucaan xiqqaadha. Nama yaada gootti hiyyuutu immoo birrichatti erge birrii sadii beekee naagaruu inni maganna harkisa gadi jedhee waan itti maannaan birrii as koo keessa kaa'a. As keessa birrii na kaa'a. Birrii meeqa birrii 10. Birrii 10 nuu kenne yaada. Birrii 10 ana keessa kaa'ee saajjin waltajjii irra jira. Anaan erga raawwatee booddee isas dhaqee birrii 10 keessa kaa'ee. Kakkooma keessa qofa kaa'ee miti. Nan qaqqabne as bira nan qaqqabne iyyuutu. Inni gabaabaadha jechuudha. Inni maaloo beekamaadha. Dhiifama garuu. Tuni beeksisitti bu'e. Walumatti bu'aa walla. As hin darbi nama turre kan. Achi dabalu jedha. Achi booda anis uffata biraan uffadheera uffata biraa irratti uffadhee jiranis uffata rakkataa fakkeessu uffachuuf. Sana booddee boorsaa koo kana keessa naa kaa'uuf jedhe. Keessa kaa'uuf jedhee hin jiru boorsaan qabu inni sun. Inni keessa taa'u. Kanaafuu uummatuma duratti maal na godhaa surree isheen irra keessatti uffadha akkasitti qabeetti harka keessa kaa'e as keessa nama fadha. Diraamaa maduukaan akkas akkasii qaba. Gaafa sana waan baay'ee waltajjii marratti warri weellistoonni weellisaa turanii birriin bu'eera birrii 100 lafa jira. Waltajjii irra birrii 100 jira. Argiteettati immoo. Ma argeera isa immoo kan keeppii godhateera. Amma akkamittiin akka birratti fuudhee ba'uu yaada beektaa waltajjii irra dhaabate. Diraamaa jedhuun argee birrii 100 lafatti argee isa wajjin turu hojiin dhaabin bifa kamiinan fuudha. Akkamittiin ishee birrii waltajjii irraa fuudhuuf hojjechaa irra uummanni jira waraabbii irra jira. Kanaaf booda maal godhate fakkaate keeppii fuudhee sobeetu paartii diraamichaa fakkeessee lafatti darbata naannoo birriitti. Birrii irraa fagattee fuute. Bakka bu'e birrii kana irratti hafee keeppii kana birrii jakkatti fuudhuun dhabee akka itti keeppii sitti harkisuun dhabee uummanni as jira. Maan booda birratti jechumatti dhiisee keeppii biratee akkam boodee naan hin fuune. Nu sadan gaafa ta'u ilaal yookaan wanti jidduu ta'etti dogoggorrii haa ta'u yookaan wanti nun hin eegne wayii achitti uumame yoo ta'u nun walii keenya irratti barra malee namni hin baru. Namni kan biraan faal tokko garuu nama 3 ol waan barbaachisuuf irratti namni biraa dabalannee gaafa hojjennu garuu dhugaa dubbachuuf inni rakkata. Rakkataa namni mucaa tokko waltajjii irraatii waan kan biraa mini poolisii ta'ee hojjetaa waltajjii irraa qabee akkasitti na qabee na fuudhee bahu kanuma duwwaadha karaakterii laatameef waan biraan qabu. Inni dhufee dhiisaa jedhee na qabee na fuudhee bahaa jira an kanuman yaada ka. Na qabee harki isaa asuma irratti arguu koo duwwaa yaaradha. Kabalamuu koo duwwaa yaaradha. Diraamichi itti fufee hojjetame ta'ee hin dhaabate ta'ee isuma dhuguma na qabalee akkas ba'ama ture ofirra naanneen akkas deebi'ee na qabanii akkas na deebisan isa booda yaaradha. Inni haarisitti ba'e. Raagaa gamanumaan dhiifama gaafadhu malee. Waan biraas waa yaada. Waan biraas ta'e waa yaada yeroo raaga na kabaluu keef dhiifama. Yeroo hojjetan kan biraa immoo namoonni isin keessaatti otuma hojii siiriyees taatanii hojjettaniitti gidduutti isin keessaa kolfuudhaan sirra rakkisu jira jedhama. Kasa keessa beekittii cimaa isaa sitti beekama. Abbaan kee dubbadhu. Anatu rakkisa. Naan kolfanna. Baay'ee man kolfe. Waan daqiiqaa qoosaa daqiiqaa 5 daqiiqaa 15 faa kolfeen itti deebi'a. Akkana waraabdee kuttanii.
Isaanii wajjin oolta taanaani dhuguma nama waggaa 10 ol nama tokko wajjin teessee hiriyaa taatee waggaa 10 guutu qoosaan isaanii namni si kolfisiisu isaanuma lamaanii. Ittiin barree ammayyuu na kolfisiisa baay'een kolfa. Kolfa baay'ee kolfa. Garuu dhugaa dubbachuuf yeroo raabbii keessatti amma jira miti kan koomedii garaa garaa jechuudha. Isa waltajjii laayifii tun taane isa waraabamee ediit ta'ee maal ta'ee darbu. Isarratti kolfa akkasii baay'ee mas rakkisaa beektaa gaafa ediit gootu jechuudha hojjetu. Maal goota gaa itti himtee hin dhaga'u amma. Amma makka ulfaatu argeera miti. Kana gaafa hojiitti kaamu jalqabuma kolfuu fedhu amma nama akka nu baru laakkeedha. Fedheennaa Inni dhiyoo walitti qabeennaa? inni olii walitti abbabbaan baqachuudhaan hin fanaddaa jechuudha hin tokkaa waan ta'eef akkeennaan irraa siquudha. Hin kolfaa inni iftaaf. Gamkaaniin immoo amma namoonni gariin ijoollummaa ofii keessatti maatii keessatti akkaataa ittiin guddatan irraa ka'anii qoosuu kana achiitii warri fidan jiruun kan keessan garuu maal fakkaatame achiitii fidanii dhuftan immoo yeroodha booda erga guddataniiti itti leenjitan immoo akka midhaame. Maal waaqa? Kun miikii ilaallatan. Amaan elmee ati jedhame jaarsa waan taateef. Waaqoo jaarsa. Umurii jaarsaa isin fakkeenya. Dhugaa dubbachuuf garuu jira miti beekaa amma wantuma namaa wajjin dhalatu wayii ta'uu danda'a yaada maaliif callumatti waan harkiftee fiddumti amma haasaa. Hojii keessa shaakala keessa namni kamiyyuu gaafa hojii tokko irra deddeebitee hojjettu sii dhufa wantichi jechuudha gaafa haasoftu. Sanarra garuu mana keessatti shaakaluu maal kan jedhu mana ijoollummaa keessan faatti akkam turtan? Hiriyyummaa maan isa bakkeetti ta'u malee mana keenya keessatti abbaan jargiidha jechuudha. Sirna durii. Dhugaa dubbachuun waan kolfuu taphisa maal hin jiru. Dhositee akka kolfuu taateenaan yeroo baay'ee gaasan jedhama arfaan nu beekama. Maal akka gammadee olkaa yaafta. Kanaaf jecha mana keessatti kolfuu maal jechuun. Amaariffaan namni. Waa'ee Amaariffaa waan dubbatu. Kanaaf mana keessatti qoosa akkasii taphisa kolfa maal kan jedhu keessattuu yeroo isaan illee hin jirre malee tuma taphannuutu kolfinuyyuu dhufaninnaan abbabbaan dafee iddoo iddootti deebi'ee jechuun shaakala isaa ijoollee hiriyoota wajjin guddachuun maal hin jira. Keessumatti garuu gama kamiin iyyuu gama waltajjii hafuuraan ta'u waltajjii kamiin iddoo garaagaraatti ijoollee jiwaa hojjechaa guddachuun shaakala gaariidha. Isuma kana keessaadha gaafa mooraa dhufnu immoo isaan wajjin erga wal agarree booddee baay'ee wal agarraa jireenyi keenya tokko baay'ee maxxabanna sana keessa gaa. Keessa lawaa kanatti. Mana keessatti yaal tokko inuma qoosta jira taphisuuma ijoollee wajjin mana keessa obbolaamu qofee wajjin nan qoosaa tokko. Akkoo tokko garuu baay'ee qoosti baay'ee. Sanyii maatiin argatte jechuudha. Sanyii maatiin argatte deeman yaada. Garuu sanyiis Akkoo irraa naalamu. Akkoo irraa mun naalamu. Argiteedha namni umurii fuudhule gaarii. Akkoo eessaan naala akkoo irraa. Akkas taanaan iyyuu akkoo irraa naala. Umurii moo? Hojii. Anammayyuu baay'ee qoosaa kan nuyi qoosnu gaafuma wal arginu natti fakkaata. Sadan keenya wal bira jirra taanaan qofaa koon jira taanaan baay'ee hin qoosu. Caalaadhumatti illee waan namni kan biraan qoose faan illee kolfa malee. Garuu wal bira jirra taanaan nu sadan wal bukkee jirra taanaan akkuma nama reefuu har'a wal argee yookaan reefuudhuma wal baraa jirutti haasaan walii keenya baay'ee itti kolfina. Garuu baay'ee manan qoosa jedhee nama himachuu danda'u miti. Amma gareen yuutuubii irratti waan qoosaawwan gaggabaabduu fe'anii maallaqa argachuu amma eegale. Isa dura aartii Oromoo keessatti qoosaadhaan lubbuu isaanii amaanuu abbaan lataafaa wantoota tokko ergaa hawaasaa yeroo isaan qoosaadhaan dabarsan faatu tureeniin.
isaatiin alatti garee buzeefaa tureeniin isiniif namoonni akka kanaatti erga yuunivarsiitiitti dhuftanii wal argitanii koofiin koomeedii fa'aa jettanii uumuudhaaf gara kanatti erga fiddanii namoonni akkasiin kana gootaniif isin fuulduraaf wanti ta'an jiru maalirra dhaabbattanii jedhame taniiti amma qoosuun kun hojiidhaayyuu warri jedhan jiru waan ta'eef gara kanatti fiduu luuceessuu gara biizinesii yookaan immoo maallaqaatti geessuu wanticha gara guddaatti ol guddisuudhaaf adeemsi deemuu irra jirtan waan ta'eef sanaaf akkasiin gootaniif maaltu sin deeggare laata sin kakaase. Yeroo itti keessa jirtu gara waanuma yeroo sana keessa jirutti yeroo inni itti geessu hin jiraata jechuun. Fakkeenyaaf amma bara baalataa fa'aa hojjetanii hojii naggaa fa'aa hojjetanii hojii magaggaarii hojjetaa turan hojii baay'ee babbareedaa. Yeroo kan isaanii wanta akka yuutuubii kun babal'inaan sooshaal miidiyaa kan jennu kun wanti jiru natti hin fakkaatu. Nullee utuu yeroo sana keessa jirra ta'e akkasuma carraa margattetti miidiyaa irratti yookaan yeroo yaana ta'uu danda'a yookaan immoo bifa CD'dhaan hojjetanii jirantu yeroo sana bifa CD'dhaan hojjetamee gurguramu waan akkasiifaa ture. Yeroo keessa jirtu hin fakkaata jechuun fedheetama fakkeenyaaf yeroo kana waa'ee yuutuubiidhaan hojjechuu waan babal'ata baay'ee keessatti iyyuu gara kan keenyaatiin xiqqoo teellaa jira malee gara kanneen biroodhaa yoo ilaalte gara addunyaa waamaan amma yuutuubiidhaan hojii gurguddaatu hojjetama. Kanaaf jecha waan tokko hojjechuu dandeessa ta'ennaan kennaa waan tokko hojjechuu qabda ta'ennaan wanta sanaaf waltajjiin jiraachuu qaba. Akkas jechuun karaa ittiin nama biraan geessu jechuudha. Kanaaf amma karaan ittiin nama biraan geenyu tokko TV irratti hojjechuu ta'uu danda'a. Waltajjii kallattiidhaan hojjechuu ta'uu danda'a. YouTube'dhaan ta'uu danda'a. So karaawwan kuni karaa ittiin wanta hojjechuu yaadne wanta nu keessa jiru namoota kan biraan geenyudha. Akkasidha jechuudha. Karaa nama YouTube'ii maal Koofiin asumaatiin koofiin jettanii maqaa koomeedii keessanii moggaasaniitu YouTube irratti. Mee eegaleetu kan inni jiru amma eessaatti dhalaata imallisaa? Karoorri keenya guddaadha. Dhugaa dubbachuuf koofiniin amma yuutuubii kan ofii keenyaan jalqabneerra. Karoorri isaa pilaanii nuyi qabannee deemaa jirru garuu baay'ee guddaadha. Waggaa 3 waggaa 4 boodan ta'a jennee kan nu yaadnu. Sadarkaa miidiyaa kan ofii keenyaatiin deemuutti waan jedhu fa'aa inaasan yeroo baay'ee. Waaqoon. Fuuldura kan yaadu anuma. Inni barasaa fixeera. Inni immoo karaa xiyyeeffata. Fuulduratti xiyyeeffata. Koofinii tiibii kana uumnee jirra amma hojii sadan tokko illee irra jira. Koofinii tiibii irraa isa kanarratti xiqqoo ishee teellaa harkifanneerra iyyuu banuudhaaf namoonni maaliif yuutuubii mataa keessanii banattanii yuutuubii keessan irratti hojii maal jedhu. Banuu fuuldura garuu maal irratti hojjennaa ture jechuun callumattee bantee dhiisutu hin taane maal irratti hojjenna erga bannee kan jedhu ture. Kanaaf jecha amma nuni waaqni nu gargaara hojii hedduu of harkaa qabna. Karaa TV'dhaan hojjennus jira. Kan yuutuubii irratti hojjennus jira. Garuu inni guddaan yuutuubii keenya baay'ee guddisuu karooruma baay'ee qabna hojii baay'ee of harkaa qabna. Karaa nuti ittiin uummata bira geenya jennee yaadnu nuuf yeroo ammaa kana keessatti haalli karaa salphaan amma yuutuubiidha jennee yaadna. Kanaaf jecha hojii qabnu baay'ee isaa karaa yuutuubii kanaan nama bira ga'u kan danda'amu immoo TV irratti hojiiwwan kan biroollee of harkaan qaqqabna kan TVs. Kanaaf jecha karaa ittiin uummata bira geenyu jennee waa yaadnuu fi hojichi hojii xixiqqaa yookaan hojii yeroo muraasaaf irratti hojjennu hin taane yeroo dheeraadhaaf hojii irratti hojjennu. Maal lubbuun keessan jiru? Amma nu gargaare. Akkasitti karoora qabna. Nuyi baay'ee hojjenna jechuudha. Itti kennee darba. Dhimma lubbuu kana gahaa. Haa ta'u mee waan ani irraanfadhe yookiin ammoo otoo isin gaafatin darbee fi dhaamsas yoo qabaattan. Waaqoo yeroo hundaa dubbii sodaatu. Ofirra dabarsa. Sirrii miti kun immoo booddee nu komachuu dandeessa. Alattaa soofna asitti nu afeeruu keeffatti baay'ee galatoomii. Ani tu namoota galateeffannu baay'eetu jira hojii keenya keessatti.
So namootni amma ammaatti nu bukkee dhaabbatanii namootni nu gargaaraa turanii carraa kan akka argannu baay'eedha maqaa dhoofne iyyuu fixuu hin dandeenyu. Jalqabuu garuu sa'aatii tokko naa laata. So namoonni akka nu carraa kan argannuu fi nu jajjabeessitanii carraa kanas nu laattanii hundumti keessan iyyuu baay'ee galatoomaa jechuu barbaanna. Yoo rabbi nu gargaare immoo yeroo dhiyootti hojii haaraa tokko qabannee dhufaa jirra. Projektii guddaa tokko jalqabnee jirra. Namootni nu gargaaruu hojicha bukkee dhaabbachuu barbaadan yoo nu quunnaman nutti tola. Egaa yeroo muraasa booddee immoo bifa haaraa tokkoon deebinee wal agarra inni itti waadaa galla. Galatoomaa jedha. Hojiiwwan keenya amma kanaan duraatti jiranii tarii namoonni hin arganne yuutuubii adda addaa irratti argachuu danda'u. Gamanumaan akka barbaadanii hordofuu jenna. Inni kan biraan immoo Kofiin tuubii irratti. Kofiin tuubii irratti kanaan booda hojii keenya hedduusa achuma irratti nu hordofu. Inni kan biraan hojii hojjechaa turre keessatti tarii nuti akkaataan nuti ilaallu akkaataan nuti hojjenne sirriidha jennee yaadneeti. Kanaafiyyuu hojii nuti hojjenne keessaa tarii nama hundaaf walqixa fudhataman jettu nama kan biraatti bu'uu danda'a akkaataatti namni hiikkatullee garaagara. So nama miidhuuf yookaan immoo yaada nama tokko dogoggorsuuf maaliif hojiin hojjenne hin jiru. So hojiin hojjenne tarii akkasittiin dalga ta'ee kallattii biraan eegamee yoo jiraate namoonni akkasittiin ilaalaa yoo jiraatan dhiifama gaafannaa. Maaliif beektu akkaataa hojii tokko gaafa hojjettu ofii keef akkasitti toletti hojjetta waan ta'eef kanaafiyyuu hojii keenya keessatti namni tarii sun gufachiifne yoo jiraate gamanumaan dhiifama sin gaafannaa. Kan biraan immoo akkuma waan jedhe namooti calqabattee miti uummatatu jabaadha. Kun akkasii yoo akkas gootan gaarii ta'a jedha. Maaliif kan kanaan achi amma hojiin koo gaariidha gaarii miti callumattee itti fufuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu namoonni nu jajjabeessaa turtan galatoomaa jennaan isinillee miidiyaa keessan irratti nu agartanii yeroo akkasii waan nu laattaniif hundaa galatoomaa. Dhugumayyuu jaarsadha. Argineeti eebbaan xumuruu malee waan tokko naaf. Ergannaa ta'e booda tuuftee haasa'uu rakkisaadha. Ani kanan jedhu hojii hamma ammaatti hojjennee dhufneef namoota naannoo keenya turanii yeroon yaadu baay'ee namoota carraa qabanidha. Aartiitti namoota dhiyoo ta'anii ogummaa kanarratti immoo namoota muuxannoo qabanii dandeettii namoota qabanii namoota garaagaraatu turan bukkee namooti nu jajjabeessaa turanii leenjii garaagaraa irra deddeebi'anii nuu kennaa namoonni turan baay'ee turanii baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Deemsa keenya waan karaa dheeraa deemnu nu gaggabaabsaniiru. Isaanii wajjin hojjechuun keenya isaan bira deddeebinee isaanii wajjin hojjechaa turuun keenya baay'ee nu fayyadee konfideensi ittiin amma waanuma salphaa miti iskiriiptii barreessuun aakti gochuu danda'uun kaameeraa duratti wantoonni nuti dhimma fiilmii wajjin wal qabatanii guddaadha saayinsiin isaayyuu guddaadha. Namoonni baay'ee muuxannoo gurguddaa qabanii fi dandeettii achirratti qaban immoo si bukkee jiraachuun isaanii wajjin hojjechuu danda'uun kee immoo leenjii sii kennuun maal waan baay'ee si fayyada. Isaan namoota kana maqaa isaanii dhiyees fixuu hin danda'u. Baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. Isaaniin baay'een galateeffachuu barbaada. Itti fufee waa'ee piroojeektii qabannee dhufaa jirutu jira dhiyootti. Egaa piroojeektichi guddaadha. Namoota waan ittiin dedeeggaramnu qabaachuu dhumatu nurra jiraata waan ta'eef yaadaan waan qabannee dhufaa jiru kana immoo akkas godhaatu kana fooyyessitanii jechuudhaanis namoonni akka nu bukkee dhaabatan yaada isaanii akka nu biraan dhimne akkuma kanaan duraa jechuun barbaada. Siinis galatoomii jechuun barbaada. Haa ta'u daawwattoota keenyaa egaa keessummaa shirrishirrii keenyaatiin akkuma daawwachaa jirtan garee koomedii koofiin egaa milkii amaanueelii fi waaqoo egaa iddoo garaa garaa yookaan immoo hojiilee miidiyaa adda addaa irratti irra guddoodhaan immoo yuutuubiiwwan miidiyaalee hawaasaa irratti egaa baay'ee beektu jennee abdanna. Egaa waan hundaafuu wantoonni isaan hojjetan hedduminaatiin irra guddoo saasofni irra bakka jirtanitti nu waliin turtanii daawwachuu keessanii ulfaadha isiniin jechaa keessummeessuudhaan kan si waliin ture Anzaalaalaan Boruuti hoggama ogummaa kaameraatiin ammoo Toomaas Ingidaan waliin tureera qophiileen FiB afanitti dhufu nagaan tura.